Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Barumsa har'a kan waliin ilaallu Gilgala 4 waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Tuqaalee koordineetii isaan armaan gaditti kennaman qarxii yookiin siiqqee isaanii irratti argaman barreessii jedha. Asirratti haadhaa hanga laatti nu kennameeti jira. Isaan kana waliin ilaalla. Egaa akkuma beektan xaani tokkoffaa irratti barreeffama. Xaan jechuudha. Yaan immoo lammaffaa irratti barreeffama. Kun kan siiqqee xaatii tokkoffaa irratti kan barreeffamu hundi isaanii maanni xaa bakka bu'u jechuudha. Gatii xaatii tokkoffaa irratti kan barreeffaman hundi isaanii jechuudha. Lammaffaa irratti kan barreeffaman kun immoo hundi isaanii maal bakka bu'u? Yaa bakka bu'u jechuudha. Gatii yaati kan isaan bakka bu'an. Kanaafuu egaa siiqqee xaa kan bakka bu'an maanni tokkoffaa irratti barreeffamu. Lammaffaa irratti kan barreeffaman siiqqee yaa bakka bu'u. Kanaafuu gaamma nuti xaa maal qabna? Xaan 2 qabna. Yaan immoo meeqadha? 9dha jechuudha. Xaa fi yaan siiqqee xaa fi siiqqee yaan poozitiiva jechuun lamaan isaa poozitiiva miti kun poozitiiva jechuun qarxii meeqaffaa keessa jira jechuudha. Qarxii tokkoffaa keessatti argama jechuudha. Tuqaan kun qarxii meeqaffaa keessatti argama? Tokkoffaa keessatti argama. Maaliif absiisaa jechuun qarxii siiqqee xaa jechuudha. Absiisaa fi ordineetiin isaa poozitiivadha. Absiisaa fi ordineetiin isaa poozitiivadha. Absiisaa fi ordineetiin poozitiiva jechuun immoo qarxii tokkoffaa jechuudha. Akkuma kanaan dura viidiyoo darbe keessatti waliin ilaalle qarxii tokkoffaa keessatti siiqqee xaanis siiqqee yaanis poozitiivadha. Kanaafuu qarxii tokkoffaa barreessitu kana wal qixxattanii tokkoffaa jettuun. Kun immoo xaani poozitiiva yaan negatiiva. Xaan poozitiiva yaan negatiiva. Kun qarxii meeqaffaa jechuudha? Ilaaluu dandeessu teebilii isaa. Maanni xaan poozitiiva yaan negatiiva. Xaan poozitiiva kan ta'e eessattidha? Yaan negatiiva kan ta'e qarxii meeqaffaadha? Qarxii arfaffaadha. Ilaaluu dandeessu kunoo. Ilaaluu dandeessu. Qabxii meeqaffaadha? Qarxii arfaffaadha. Qarxii arfaffaa keessatti tuqaaleen hundinuu absiisa poozitiivii fi ordineetii negatiividha. Ordineetii negatiivii kan jennu qarxii ordineetii negatiivii kan jennu maal laallaa? Siiqqee yaa laallaa jechuudha. Ordineetii negatiiv jechuun ordineetii yeroo jennu maal jechuudha? Siiqqee yaa laalla. Absiisa yeroo jennu maanni siiqqee xaa laallaa jechuudha. Kanaafuu siiqqeen xaa poozitiividha. Siiqqee yaa negatiivii jechuun qarxii meeqaffaadha? Qarxii arfaffaa. Kanaafuu kana maal jettu? Wal qixa jechuudhaan qarxii 4 barreessitu jechuudha. 4 jettanii barreessitu. Inni itti aanu caan jechuudha. Xaan poozitiiva yaan negatiiva. Kana jechuun isuma baadhaa jechuudha. Baafaana wal fakkaata. Maanni kanas maal jettu? Maal jettu jechuudha? 4 jettu jechuudha. Arfaffaadha. Daarra kan jiru immoo akkamiin hojjettu? Xaan keenyi 0dha. Xaan 0dha asitti. Xaan 0dha. Yaan immoo 11dha. Kana yeroo kaaftanii maal ta'a? Akkasii yeroo kaaftan xaan 0dha. Xaan 0dha. Akkuma beektan asitti jechuudha. Xaan 0dha. Yaa immoo as 11 miti? Yaa as 11 jennee haa fudhannu. Kanaafuu tuqaan kun asitti argama jechuudha. Tuqaan kun iddoo kanatti kan inni argamu. Tuqaan kun bakka kanatti argama. Kanaafuu qarxiin inni irratti argamu maanni siiqqee yaa irratti argama. Siiqqee yaa maal jettu jechuudha?
siiqqee jettu. Siiqqee yaa jettu. Kan isa kanaa maal ta'a? Kan siiqqee yaa jettu. Kan eeyoo negatiivaa 3.7 jedha. Asitti xaa keenya kun xaadha. Negatiiva 3.7 yaan immoo 0dha. Kana yeroo kaaftan maal ta'a? Kana yeroo kaaftan yaan keessan 0dha asii. Xaan keessan immoo negatiiva 3.7 asaa jennu as jechuudha. Maal ta'a kuni? Yeroo sarartan kana maal ta'a jechuudha? Ishii kana ta'a jechuudha. Sararri. Sararichi kana ta'a. Tuqaanichi immoo iddoo kana ta'a. Tuqaan keenya asidha. Maanni eessatti argama? Tuqaan kun eessatti kan inni argamu? Qarxii miti. Maal irratti argama? Siiqqee xaa jettu. Siiqqee xaa irratti argama. Ishii kana siiqqee xaa jettanii barreessitu. Kan isa kanaa lamaan isaa poozitiividha kun. Lamaan isaa poozitiiva taanaan qarxii tokkoffaa ta'a. Kunoo maal ta'a? Xaan keenya 0dha. Yaan immoo negatiiva 7dha. Kana yeroo kaastan akkasiin kaastu. Seeraan kaasuu qabdu isin. Xaan 0dha. Xaan 0 asidha. Yaan immoo negatiiva 7 asaa jennu. Negatiiva 7 asaa jennu as ta'a. Kun maal ta'a? Maal irratti argama? Siiqqee yaa jettu. Siiqqee yaa irratti kan inni argamu. Har'a kan jiru immoo lamaan isaayyuu negatiiva. Xaanis yaanis negatiiva waan ta'eef lamaan isaayyuu siiqqee taas siiqqee yaas negatiiva kan ta'e qarxii meeqaffaadha jechuudha? Qarxii sadaffaadha. Qarxii sadaffaa jettu jechuudha. Asirratti immoo xaan negatiivadha. Yaan immoo poozitiivadha. Xaan negatiiva yaan poozitiiva kan ta'e xaan ishii inni jalqabaa xaadha. Inni lammaffaa yaadha mitiire? Inni kun negatiiva, inni kun poozitiiva. Xaan negatiiva yaan poozitiiva kan ta'e qarxii meeqaffaadha? Qarxii lammaffaadha. Kunoo ilaaluu dandeessu asirraa. Qarxii lammaffaa. Poozitiiva kan ta'e yaadha. Negatiiva kan ta'e immoo absiisa jechuun siiqqee xaa jechuudha. Ordineetiin immoo poozitiiv ordineetii yeroo jennu siiqqee yaa jechuudha. Kanaafuu qarxii meeqaffaadha? Lammaffaadha. Jaarra kan jiru immoo xaan poozitiivadha. Yaan negatiiva kan ta'e immoo qarxii meeqaffaadha? Arfaffaadha. Kaarratti immoo lamaanuu negatiiva. Xaanis yaanis negatiiva. Kun immoo qarxii meeqaffaadha? Qarxii sadaffaadha jechuudha. Qarxii sadaffaa. Inni itti aanu immoo laan lamaanuu poozitiiva. Xaanis yaanis poozitiiva. Kun immoo qarxii meeqaffaadha? Walqixa qarxii tokkoffaa. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 4.3 koordineetotaa fi sararoota qajeeloo kan jedhu waliin ilaallaa. Haga sanatti nagaan naa tura.